Godina Shawaa Kaabaa aanaa irratti hawaasni Oromoo weerara faannoo ofirraa qolatan bulchiinsa aanaatiin doorsifamaa jira jedhan. Akka jiraatan aanaa irraa OMN dubbisee mutti lola walitti fufaa guyyoota sadiif adeemsifameen hawaasni Oromoo aanicha raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun finxaaliyyaa Amaaraa fi hidhattoota faannoo qolatee ture. Heeruu uummataa fi sochii qaamolee mootummaa muraasaanis caasawwan faannoo magaalaa Gundee Masqal keessa jiran dabalatee jiraatota deeggarsa loojistikii adda addaa hidhattoota faannoo taasisaa turan to'atamaniiti jiru. Haa ta'u malee bulchiinsi aanichaa erga raayyaan ittisa biyyaa magaalicha keessaa ba'es hawaasa Oromoo heeruu kennanii raayyaa ittisa biyyaa waliin weerara faannoo fashaleessan hidhuu fi doorsisuu eegaleeti jira. Bulchaan aanaa obbo Shibaashii Ayyaloo dabareen hidhamuu isin jechuun hawaasa Oromoo walitti qabee doorsisaa jiraachuu OMN odeeffateeti jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti gartuun faannoo saamicha qabeenyaa fi haleellaa raawwataa jiraachuu maddeen himan. Humni ilaalcha finxaalessummaa tarkaanfachiisuu faannoon aanaa Abbee Dongorootti haleellaa raawwachuu fi magaalaa guddoo aanichaa qabachuuf gandoota akka Botoro Boram Gulantee Tulluu Gaanaa fi Alii keessatti wal ijaaraa jira jedha maddi OMN odeeffannoo kana nuuf kenne. Gareen olaantummaa Amaaraa deebisuu fi Oromummaa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffachuun bobba'e kun magaalaa aanaa Abbee Dongoroo irraa kiiloomeetira 15 fagaattee argamtu magaalaa Gulantee keessatti wal ijaaraa kan jiru yoo ta'u, bulchaan aanaa Abbee Dongoroo obbo Tasammaa Shoonee dhimma kana osoo beekuu callisi jechuun maddeen OMN'tti himaniiti jiru. Torbeema kana keessa hojjettoota waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa Asmaluu Fiqaaduu fi Rabbirraa Darrushaa jedhaman ajjeesuun reeffa dhoowwatanii akka jiran maddeen himaniiti jiru. Odumaa wal qabateen humnoonni mootummaa marii nageenyaa jechuun humnoota Amaaraa waliin mari'achiisuuf yaalan illee saamichii fi ajjechaan itti fufeeti jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiraamutti humnoonni mootummaa uummata walitti qabanii wayita amararra jiranitti humnoonni Amaaraa moolowwan uummataa oofataniiti jiru. Akkasumas guyyaa tokko duras karaa tokkoon osoo uummata sossobanii humnoonni kun immoo gandoota Hawaastii fi Caffee Daagujjaa irraa horii uummataa dhibbootaan lakkaaman saamanii deemuu maddeen OMN'tti himaniiti jiru. Humnoonni mootummaa maqaa marii nageenyaa jedhuun uummata dirqisiisaa jiraatan illee yeroo miidhaan dhaqqabu raayyaan ittisa biyyaa osoo beekuu fi arguu ilaalee dhiisaa jedhan. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti argaman dhukkuba daddarbaan dhumaa jiraachuu OMN'tti himan. Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan dhalattoota Oromoota manneen hidhaa Saawud Arabiyaa kanneen akka Jiizan, Jiddaan, Shumeesii, Xariiqa Alkarjii fi kanneen biroo keessatti dhukkubaaf saaxilamuun lubbuun nama hedduu darbaa jiraachuu OMN maddeen irraa odeeffateeti jira. Manneen hidhaa kanneen keessatti lammiileen kuma kurnootaan lakkaaman kan jiran yoo ta'u, sababa ho'aa irraa dhukkuba qaama namaa cicciruun qabamuun lubbuun hidhamtoota hedduu guyyaa gara guyyaatti darbaa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Mootummaa Itoophiyaa dabalatee qaamoleen idil addunyaa kanneen akka Human Rights Watch, Amnesty International, Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii, Komishinii Mirga Namoomaa Gamtaa Afrikaa fi dhaabbileen biroo rakkoo hidhamtoota Saawud Arabiyaaf xiyyeeffannaa akka kennan hidhamtoonni kunneen dhaamaniiti jiru. Saawud Arabiyaan haala qabiinsa namoomaa godaantota Itoophiyaatiif qabdu gadi bu'aa ta'uun himame. Kanaaf ammoo mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii itti dhimmamuu akka qaban qaamonni garaagaraa gaafataa jiru. Yaasiin Hasan dabalata qaba. Gabaasa Human Rights Watch yeroo darbe baaseen godaantota Itoophiyaa dhibbaan lakkaaman eegdota daangaa Saawud Arabiyaatiin daangaa Yamanii fi Saa'udii irratti ajjeechaa raawwatame gabaasuun kennaan ni yaadatama. Ragaan kan biraa tuffii Saawud Arabiyaan lubbuu dhala namaaf qabdu ajjeechaa gara jabinaa qaama hir'isuu fi miidhamtoota saaxilamoo ta'an qaama isaanii irraa cicciruun mul'atee jira. Haala kanaan lammiilee dhibbaan lakkaaman ajjeefamanii mootummaan Itoophiyaa irraa dhimmamuu dhabuu fi waamicha qorannoo walabaa bu'aa buusu hojjechuu dhabuun nama rifachiisa yookiin nama qaanfachiisa jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Human Rights Watchiin dhiyaateef deebisuu fi dhabuun dantaa lammiilee isaatiif dhabuu calaqqisiisa jedhame. Dhimma kana irratti mootummaan Itoophiyaa aanga'oota Saa'udii waliin qorannoo hatattamaa gochuu qaban malee dhimmicha salphisanii ilaaluun sirrii miti jedhameera gabaasni Addis Standard. Yoo xiqqaate ibsi cimaan miidhamtootaaf mararfannaa agarsiisu ajjeechaa balaaleffatuu fi qorannoon walabaa hatattamaa mootummoota gamtoomanii fi michoota idil addunyaa biroo hirmaachise akka gaggeeffamu gaafatamuun barbaachisaa ture jedhame. Mootummaan Itoophiyaa yakkoota kanaaf mootummaa Saawud Arabiyaa akka itti gaafatamu gochuu dhabuu isaatiin lammiilee roga hundaa yaaddoo keessa galchuu gabaasni Addis Standard mul'isee jira. Mootummaan carraa diinagdee uumuu fi nageenya lammiilee isaa mirkaneessuu dhabuutiin qeerroo fi qarreen kuma dhibbaan lakkaaman biyyaa baqachuun dirqamaniiru. Kan nama gaddisiisu dargaggoonni daangaa irratti eegdota daangaa Saa'udiitiin ajjeefaman hiyyummaa fi tasgabbii dhabuu biyyattiitiin biyyarraa baqatan
baqatanii du'aa jiraachuun himame. Qabeenya xiqqaa biyyattiin qabdu waraanaaf oolchuurra jireenya uummata ishee fooyyessuun hojii mootummaa isa duraa ta'uu qaba ture jedhan. Walumaa galatti mootummaa Itoophiyaas ta'ee dhaabbileen mirga namoomaa addunyaa godaantotni hedduun daangaa Saa'udii irratti akka hin ajjeefamnee fi kanneen kanaan dura ajjeefamaniif haqaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf ejjennoo cimaa fi ariifachiisaan hojjetamuu akka qabu hawaasni gargaraa dubbachuu isaanii Addis Istaandaard gabaaseera. Barattoonni meeshaalee barnootaa bitachuuf humna hin qabne sababa kanaaf mana barnootaa irraa hafuu hin qaban jedhame. Barattoota maatiin isaanii sababoota adda addaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa barbaadaa'uun humna ittiin ijoollee isaanii mana barnootaatti erguu dhaban deeggaruuf waamichi taasifamaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Abbaay Coommanitti dhaabbanni Fincaan Integrated Association jedhamu barattoota harka qalleeyyii 270 ta'aniif deeggarsa meeshaa barnootaa taasisuu beeksisee jira. Bakkoota hundattuu barattoota humna hin qabne deeggaruun gara mana barnootaatti erguun barbaachisaa waan ta'eef sochiin deeggarsaa taasisuu jabaatee itti fufuu qaba jedhamee jira. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin ollaa naannoo Oromiyaa Affaaritti guyyaa har'a manni barnootaa afaan Oromoo banameera. Sagantaa kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma afaan Oromootii fi akkasumas ammoo manneen barnootaa ollaa Oromiyaatti ijaaramaa jiran irratti haasaa isaan taasisan Miileen Eertiraa hedduu ta'an kan baqatanii Israa'el jiraatan guyyaa kaleessa poolisii waliin walitti bu'uun rakkoon guddaan Israa'elitti dhalatee jedhame. Lammiileen kun of tuultotaa fi quuftoonni biyya namaatti baqatanii osoo jiranii ammoo poolisii biyyattiitii waliin walitti bu'uun rakkoon kan dhalate. Kanaanis miidhaan namoota hedduu irraa dhaqqabeera. Odeeffannoo keenya isa xumuraatiin naannoo Amaaraa keessatti waraanni gaggeeffamaa jiru bakkoota tokko tokkotti wayyaa'us ammayyuu bakkoota hedduu keessatti waraana mootummaatii fi qaamolee finxaaleeyyii Amaaraa gidduutti gaggeeffamaa jira jedha odeeffannoon achirraa nu dhaqqabe. Lolichi kun ammoo garee finxaaleeyyii Amaaraa lola dhaabuu waan didaniif raayyaan ittisa biyyaa asgarichaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu odeeffanneerra. Ammoo naannoo Amaaraa keessatti bakkoota garagaraatti lolli guyyoota dura gaggeeffamaa ture qabbanaa'us guyyoota lamaan kana ammoo bakkoota gariitti ammas hammaatee itti fufeera jedha gabaasni DW baase. Naannoo Amaaraa keessatti ammoo lolli bakka tokko yoo qabbanaa'e bakkoota biraatiin kan banamaa jiru yoo ta'u ammoo tibba kana bakkoota duraan itti gaggeeffamaa ture hedduu keessatti wayyaa ta'us Gojaam gara lixaatiin ammayyuu lolli hamaan gaggeeffamaa jira jedhan jiraattonni. Jiraattonni DW achirraa dubbise akka jedhanitti humnoonni mootummaa fi akkasumas ammoo qaamoleen finxaaleeyyii Amaaraa garee jaawwisaa ammayyuu lola bakkoota karaa Gojaam lixaatiin gaggeessan hammeessaatii jiru jedhan. Tibba kana gara Gondariin ammoo lolli qabbanaa'us gara Gojaamitti hammaataatii jira. Namoonni achirraa dubbatan akka jedhanitti gareen kun lamaan isaaniitu ofii isaaniitiif wal haleeluu gidduutti lammiileen nagaa hedduun ajjeefamaa jiraachuu himaati jiru. Lolli kun akka dhaabbatuuf ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lolli naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuuf waamicha taasisaatii jiru. Tibba kana ammoo ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Maayik Hamar dhimmuma waraana naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa jiru irratti mari'achuudhaaf guyyoota 10 Itoophiyaa fi Keeniyaa ni daawwataa jedhamee ture.